Akka mooltan hordoftoota keenya kun barii miidiyaa neetworkiidha. Oduu yeroo kanaaf qabu isin biraan gaha amma oduu bal'inaan. Osoo kan falfalu kan hora jedha Oromoon. Adda bilisummaa Oromoo gamtoomee jaarmiyaa naamusaa fi sansaka obsaa fi murannoo qabu ta'uu hojii isaa ragaadha. Adda bilisummaa Oromoo gamtoomee guyyaa har'aa handhuura Oromiyaa Finfinnee keessatti waajjira muummee naannoo magaalaa Booletti ifaan banee jira. Haalli dhukkuba COVID-19 bal'inaan akka hooggantoonni miseensotaa fi caasaaleen dhaabaa deeggartoonni hawaasni bal'inaan irratti hin argamne godhus hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo gamtoomee manguddootaa fi hoogganoonni caasaa dhaabaa hagoon irratti argamanii jiru. Adda bilisummaa Oromoo gamtoomee waajjiraalee isaa magaalaa Asallaa, Gindhiir akkasumas Shaashamannee, Amboo fi naannoo bulchiinsa Oromiyaa Laga Xaafoo keessatti qabaachuun isaa ni yaadatama. Adda bilisummaa Oromoo gamtoomee duula maqaballeessii bifa adda addaatiin irratti deemsifamaa ture irra aanee miseensota ciccimoo fi murtii guutota sabaa ta'anii waan ijaarame jiruuf olola diigaa fi maqaballeessii itti jiruuf gurra hin kennu. Adda bilisummaa Oromoo gamtoomee hojii irra jira. Akeekaa fi kaayoon mirga hiree murteeffannaa ummata Oromoo fiixa baasuuf halkanii guyyaa hojjechaa jiraachuu isaa ibsee jira. Miseensotaa fi deeggartoota keenya akkasumas qeerroo fi qarree Oromoo dhiiga keessan dhangalaasuun jijjiirama kana fiddan fi ummanni bal'aan Oromoo dhaaba keessan adda bilisummaa Oromoo gamtoomee cinaa dhaabbachuun gaafii keessan akka fiixa baaftan dhaammanna. Biraan har'allee diinonni keenyaa fi warri jibbiinsan guutaman akka maqaa fi alaabaan Oromoo achi keessatti mul'achuun ijji isaanii dhiigaan guutamtu ni beekna. Nuti qabsoo karaa nagahaa qabannee eenyummaa fi gaafii ummata Oromoo deebisuuf akeekaa fi kaayoo keenya irraa hin maqnu. Waan lolli qabu lollee lolchiifne beekna waan ta'eef kaleessa abbootiin teenya nagaa waan dhabaniif lola filatan. Hanga nageenya jirutti karaannuu fi ummata keenyaaf illee baasu waan arganne jabeeffachaa kan hafe immoo karaa nagaan falmachuun milkeessuuf qabsoofna. Adda bilisummaa Oromoo gamtoomeerraa kan isinii qopheesse Abdul Hakim Ahmad barii miidiyaa irraa.